جراحين كابو جتي ما ويواتا زمانا بالبلا خنكيت الرا سمارت فوني خنكيت الرا تدلقا دليدي ما لك أركتشو دنديسو خيس جرتا يون فيلم خلاص تبغى بربا ديرو ما خنا خيسة نموت يون فيلم خلاص تبغى بربا ديرو ما خنا خيسة نموت maaliif gaafiilee hedduun gaafatan karaa sooshaal miidiyaatiin nuti maallaqa dhabne malee yoom gorsa dhabne maallaqa dhabne malee yoomi muuxannoo dhabne maallaqa dhabne malee yoom dalagaa dalaguu dadhabne maallaqa dhabne malee nuti yoomi obboleettiitii yamee gaafii si gaafadhu obboleettiitii yamee gaafii si gaafadhu. Ashama bariyan khiyya qaqqaali fi qaqqaari bakka jirtanii fi yeroo jirtan marattuu nagaa fi rahmanni rabbiitii fi bal'inni dagaaginni guddinni isin biraa jiraatu. Egaa seenaa tana gooni fin isinitti himu if duba deebi'ee jiruuti keessatti waan inni irra dabre gooni fin isinitti himu. Maybe silaanii fi so'aad ar'aan tana jirtu tuni so'aad khaleessa isii ijoollee san maal gorsitii jee gooni fin if gaafadhen. yaada kana isiniif qooduudhaaf murteessee dhufe duuba irra hedduun nama akka hawaasaatitti kaleessa isaa hidhufnee warreen guddinaaf imala guddinaa jalqabe kuni kaleessa eessarraa ka'e guunii fi nama tokko bakka guddoo takkatti arkite yookaan nama milkaa'e tokko arkite barnootaan haa ta'uu muuxannoo jiruutiin haa ta'uu daldalaan haa ta'uu ispoortiidhaan haa ta'uu jechuun roguma jiru irratti warreen milkaa'an kun nuti isaanii milkaa'ee arkine dubaanis akkuma yeroo san keessatti nama umriitii keessa jiru akka dargaggeettitti jaama yookaan akka nama young age keessa jirutti milkaa'uun barbaada jijjiiramuun barbaada garuu akka itti jijjiiramu hin beeku namni jijjiirames na bira hin jiru. Amma ani gaa so'aad amata 20 fi himuutti jira. Isii amata 20, isii amata 19 amata 20 fi himuutti jira jechuudha. So akka gaaritti so'aad kaleessaa saniif deebistee maal himte hoo jettan irraan tana so'aad kaleessaa maal jettee gorsitaa yookaan akkam gootii turte so'aad kaleessaa yookaan jettan taate imalan jiruu imalan jalqabe san keessatti imala san keessatti namni na dura hin jiruun ture. Jechuun naman ani waan hin gonfadhe san akka gonfadhe waan isaan gonfatan san ani gonfachuudhaaf namni ilaalee iftura tarkaanfatu hin jiru ture. Namni narra dureessa tahee durummaa irratti akkaataa itti durooman natti himu hin jiru ture. Yookaan namni immoo narra maatii xiyya keessaa hin baane. Yookaan immoo namni narra beekumsa qabaatee muuxannoo beekumsaati muuxannoo jireenyaa qabaatee na gorsu hin jiru ture. Saniifuu ani guddachuun hawwaa beekumsatti sadarkaa guddoo irratti ni farquu hawwaa sammuudhaan bakka guddoo irratti farquun hawwaa qabeenyaanis bakka guddoo irratti ni farquu hawwaa. Kara maaliif? Eenyuttiin maqa? Eenyuttiin gora? Eenyurraa gorsaaf? Waan isin ajaa'ibsiisa yeroo san keessatti naannoo irratti riisoorsiin ani qabu bakka ifiif kufee, ifiif ka'ee, ifiif solloqee bakkan barbaadu san gahuudhaaf wareegama hafaluun qabu. Taasiseeti. Maaliif yeroo san keessatti kuma isin jee naannoo irratti riisoorsii namni riisoorsii qabuun lafaa kaa'a yookaan qabeenya qabuun lafaa kaa'a. Qabeenyi yeroo san keessatti qabu ani hin jiru ana if malee. Garuu qabeenya tokko hin qaban ture. Qabeenyi sun maali? Qabeenya warra kitaaba hedduu barreesse warreen bakka nan gahe tana bakka nan gahuu barbaadu tana gahe warreen waan nan arkachuu barbaadu san arkate warreen imala nan irra deemuudhaaf ka'e kan already irra deemee bikka san gahee saniifuu ummata kana yoon ifin qophii godhe hoo amma maal seetan wanni guddoon ani isinitti himuudhaaf yookaan so'aad ijoollee sanitti himuudhaaf dhufe yoon ifi naannoo tantee keessatti namni sirra beekumsa qabaate naannoo sanirratti naannoo ati injifachuu barbaadu gonfachuu barbaadu sanirratti yoo waa hummoo namni sirra muuxannoo qabu jiraate muuxannoo ati hin qabnerra yoo waa hummoo bakka ati gahuu barbaadu san galmaati bira gahuu barbaadu san namoonni si dura deeman namoonni si dura milkeessan namoonni sirra hubatan namoonni sirra kufan yoo jiraatan ati maaliif karaa dheeraa deemta? Karaa dheeraadhaan deeme by the way ani gaafa san keessatti. Garuu maaltu haa xiqqaatu haa guddatu maaltu si gargaare jettanii yoo nifi kana gaafattan kitaaba barraa'e keessa iccitii hedduutu jira. Iccitiin uummata milkaa'eessan yeroo san keessatti eessumni kiyya yookaan adeerri kiyya yookaan firoottan kiyya keessa namni waan hin angoonfachuudhaaf barbaadu san
waan nan bira gahuu barbaadu san namni bira gahee hin jiru malee haa ta'u malee akka hawaasatti akka addunyaatitti immoo nama gonfatee hedduutu jira. Duuba ilmoo lafaa haatu ati ilmoo amata 19 fi amata 20 ani guddachuun hin barbaada maallaqa hin qabu. Anis maallaqa hin qabu hin ture. Ani bar guddachuun hin barbaada eessuma na gorsu hin qabu adaadaa na gorsitu hin qabu yookaan haboo na gorsitu hin qabu yookaan immoo jettanii wantoonni isin lakkooftan sun anis akkasumatti hin lakkaa'an ture. Silaa irra taatee hin lakkaa'an ture yeroo tiyya hin fixuun ture baay'ee maaliif jennaan itti gaafatamummaa jiruu tiyyaa ta fudhatuu qabdu ana ture malee eessuma kiyyaa miti adeera kiyyaa miti hawaasa kiyyaa miti maatii kiyyaa miti naannoo kiyyaa miti. Irra hedduun akka hawaasatti wani nan gaafa san keessatti if duuba na deebisaa ture guni finan takka if dura tarkaanfadhee lama if duuba na deebisaa ture hambar nama na gargaaruu hin qabu hambar nama maallaqa naa liqeessuu hin qabu dhuguma hin qabu beekee nama naa liqeessuu hin qabu maaliif warri keenya hundinuu qabeenya hin qaban maatii qabeenya qabu keessaa hin dhufu nama na dura beekumsa qabu keessaa hin dhufu karaani nan deemu san ani yuunivarsiitii barachuu barbaada namni yuunivarsiitii barate maatii tiyya keessaa hin jiru. Obboleettii tiyya obboleessa kiyya kamana teessee ani milkaa'uu hin barbaada ani guddachuu hin barbaada garuu environmentiin naan keessa jiru naannoon naan keessa jiru keessatti maatiin tiyya nan gargaarree hawaasni kiyya nan gargaarree jettanii yaaddan so'aat kaleessaa suni so'aat amata 20 amata 19 itti gaafatamummaa fudhachuu qabdi. Itti gaafatamummaa jireenya isiidha itti gaafatamummaa milkii isiidha itti gaafatamummaa adeemsa isiidha itti gaafatamummaa saffisa isiin ittiin guddattu so'aatitu itti gaafatamummaa fudhachuu qabatu. Ani garuu hin fudhanne. Taa'eetiniin namni na gargaaru hin jiru jedhee booya. Taa'eetiniin abalufaan adeera qabanii abalufaan eessuma taajira qabanii abalufaan alarraa nama qabanii abalufaan jedhee taa'ee fin lakkaawa. Sun maal na godhe akka naniif dura hin tarkaanfannee na godhe. Yeroo dheertuuf maybe amata tokko amala lama umrii tiyya sanirraa umrii dargaggummaa sanirraa gubuu jechuun jireenya kiyyaatu gubate. Silaaniin gaafa sana afaan kiyya walitti qabadhee qorannoo jalqabee warreen milkaa'an aadaa isaan ittiin milkaa'an san akkam booda godhe jechuu kiyya. Boodarraa eegan turee naa gale. Ati immoo osoonii fi aduun sitti hin dhiine. Osoonii fi hin turin. Osoonii fi karaa kan keetirratti humnatan ta'e hin fixatin. Namoonni hedduun by the way gorsaa dhabuu fi nama isaan dura deemu dhabuu fi akkasumatti muuxannoo dhabuutu karaa dheeraa nu oofe. Deemi anuu karaa dheeraadhaan deeme. Karaa dheeraa gunifin isin hin karaa dhiiroo hin gahu jee itti hifadhee hulaa cufadhee taa'ee boo'ee itti hifadhee bas ani milkiin naan hin mallee milkaa'uudhaaf hin uumamne jee ifitti himee waa meeqa ofirra qara'ee hulaa cufadhee anaa taa'uudha. Ka'ee rabbiin ammallee sagalee biraa yookaan immoo gorsa biraatii fi namoota jiruutii keessatti na ergee bakka nan kaleessa irra taa'e sanirraa yookaan komfort zoonii nan irra taa'e sanirraa akka nan bahuudha. Namoota adda addaatu na godhe. Saniifuu obboleettii tiyya qaali obboleessa kiyya qaali yoonii fi gorsaa dhabdee yeroo ammaa kana keessatti gorsaa hedduutu jira. Yoonii fi nama karaa sitti ilmaamu barbaade yeroo ammaa kana keessatti namoota hedduutu jira. Yoonii fi nama karaa sitti ilmaamu barbaade yeroo ammaa kana keessatti namoota hedduutu jira. Ani kanin sitti himutti jiru anaa amata 20 yookaan amata 19 fi himutti jira. Gaafa ani isinitti himu kana teknooloojiin hin jirtu. Gaafa ani isinitti himu kana social miidiyaan hin jiru. Gaafa ani isinitti himu kana warri keenya silkii manaa hin qabnu miti manni keenya silkii hin qabnu ollarraa yaamamna silkii gunfi namni alaanuu bilbilu. Ollarraa yaamamna hin jiru jechuun moobaayilaa miti silkumaanuu mana keenya hin jirtu turte. Gaafa kana miilaan karaa dheeraa deemiitiin baradhan gaafan sitti himu kana. Gaafan sitti himu kana kopheen naan uffadhu kopheen da'asaanii beektanii da'asa akkatti miila keessa gakkaayan kana da'asni kun narraa citeetiin da'asa kana listiroo bira geeffadhee osoo mana barnootatti deemu listiroon sibaa goodannaa hodheetiin uffadhee mana barnootaa obboleettii fi obboleessa kiyya gaafa kana. Yuguunii fi if duuba deebitee ilaaltee karaan irra dhufte sun namoota karaa haga deemtee fuu deemtee har'a hagan deemee fuu deeme alhamdulillahi rabbil aalamiin hagan guddadde haga tokko bakkan barbaadu san gahee jechaa hin jiru ammoo haga tokko of dura deeme. So bakkan kaleessarraa ka'e san silaaniifin gorsaa qabaadde amma yeroon ammaa kun yeroo ammayyummaan heddummate yeroo sooshaal miidiyaan heddummate yeroo mata duree takka yoo barbaadde fakkeenyaaf akkamittiin cimee hojjedha jettee yoo seentee YouTube keessa yookaan Google keessa yookaan bakka akka seentee deebisaan hedduun sii deebi'u keessa jirtaati.
Ani garuu zamana san keessatti zamana ani ijoollee san keessatti zamana dargaggeetti san keessatti hin jiru. YouTube hin jiru. Social meediyaan hin jiru. Alright? Smartphone hin jiru. Maal taatan isin eegan ani almost university seenuudhaa ka'e silkiin moobaayilaa tun dhufte. Moobaayilli sunuuta akkamtu dhufee seetan. Gudditti san kata anteenaa qabu sallaalta guddina furdina isiidhaan namni guddaan malee lafaan kaasa. Santu dhufe. Sanuu warra taajiraatu qaba. Mana keenya sunillee daftee hin seenu. Ani moobaayila silkii moobaayila jedhamtu baay'ee yuunivarsiitii irraa baheetiin harkaan qabadhe. Yuunivarsiitii irraa baheetiin bitadhe. Saniif obboleettii tiyya tani zamana kana keessa jirtu obboleessa kiyya zamana kana keessa jirtu warri amata 1922 ilaalaa jirtu. Yeroo teessanii gubinaa teessanii maaliif gorsaa hedduutu jira naannoo teessanirra. Muuxannoo hedduutu jira naannoo teessanirratti anis muuxannoo tiyyan isiniif qoodutu jira. So teessee yeroo tan ta'e hin gubiniidha ka dura. Kan so'aatu gorsu jechuudha. Lamada maaliin isin hin jee teessee carraa teetitti hin gaddiniidha. Carraan ati arra carraan ati qabdu tuni carraan ani kaleessa hin qabu. Akkuma isin hin jee bara ani gaafa lafaa ha'u silkiin hin jirtu gaafa lafaa ha'u social meediyaan hin jiru bara. TikTok hin jiru, WhatsApp hin jiru, nothing, alright? Well, amma isin maal jettan isin zamana keessanii kanaan jechuun malee dhugaadha zamana keenya duba zamana keessanillee bara carraa hedduu jira. An zamana kiyya carraan hedduun hin jirtu ati amma teessee ani carraa hin qabu jettee maa wayi waattaa. Zamana bilbila kan keetirraa smartphone kan keetirraa ati dalagaa dalaydee maallaqa argachuu dandeessu keessa jirta. Zamana keenya san ani yoon fi nama dubbisuu barbaade business idea takka qabaadhee biyya inni jiru san qaamaan hin dhaquu qaba. Qaamaan yoon fakkeenyaaf ani Finfinnee jira miti. Finfinnee jiraadhee yoon fi namni ani idea business himuu fi barbaadu suni Adaamaa jiraate ka'eetiin Adaamaa dhaqee Adaamaa taa'ee nama san qaamaan arkee itti himuu qaba malee akka kan keetitti zoomiin yookaan video calling yookaan whatever hin jiru. Carraa hin qabu je'eetiin yaadan ture yeroo san keessatti maaliif maatii carraa qabeetti keessaa hin dhalatin je'eetiin taa'ee gaddan ture. Ati garuu carraa qabeessummaa kan kenni beektaare. Maaliif gaafiilee hedduu na gaafatan karaa social meediyaatiin nuti maallaqa dhabne malee yoom gorsa dhabne maallaqa dhabne malee yoomi muuxannoo dhabne maallaqa dhabne malee yoom dalagaa dalaguu dadhabne maallaqa dhabne malee nuti yoomi obboleettii yamee gaafii si gaafadhu maallaqa san bara akkaataa itti daleeduun beekuudha qabda. Maallaqa san dura deemteetii kuftee kaatee maallaqa san fiddee deen maallaqa san akkaataa itti invest gootee maallaqni sun maallaqa biraa si fidu godhuudhaaf beekumsaa si barbaachisa. Beekumsaan malee eessa tarkaanfa. Maallaqa qabaateef dalagaa daleedha. Muuxannoo nama qabu nama beekumsa qabu yoo arkite deemi bilaashitti dalagii fi muuxannoo isaa san akka obboleessa fi beekumsa nama qabu yoo arkite deemi ergamii fi muuxannoo sanii fi beekumsa sanii fa'aa baratu. Wanni yeroo dheertuudhaaf iftuubatti na hambisee naannoo tiyya hin beekuun ture waan na barbaachisaatis hin beekuun ture. Guddachuu qofan hawwa malee guddinni sun darajaa qabaa, isteerii qabaa, isteerii takkarra dhaabbattu malee isteerii lammaffarratti hin baatu, isteerii lammaffarra geessu malee hin jiru shortikati, isteerii sadaffaa hin dhaqqabdu hin beekuun ture. Bakka ogguma takkatti guddachuu barbaada, ogguma takkatti miliyoonara ta'uu barbaada, ogguma takkatti haala qabeenyaa guddoo ta'uu barbaada. Hawwiin na dura hafte. Saniifuu yoo dammaquu ka barbaadu taate teessee carraa hin qabu jettee hin lakkaawini carraa harkaa qabdu opportunity harkaa qabdu fayyadami. Zamana kana keessatti zamana namni manatti galee social mediaadhaan maallaqa doolaara gurguddaa argatu keessatti zamana namni dur mana barnootaa deemneeti nuti yuunivarsiitii seenneeti magaalaa teenyarraa kiiloomeetira 700 deemnee baranne. Ati kiiloomeetira 500 fi 700 osoo hin deemin bari yeroo ammaa kana keessatti onlaayinaan biyya feetee fi bikka feetirraa leenjii fudhattee koorsii bar zamanni kunii fi zamanni keenya tokko miti bar obboleeyyan kiyya. Oggoon fi zamana isin hin jee zamana dheeraa garaagarummaan jiraattee tahuu dhabuu mala beeka. Maaliif zamana teknooloojiin ammarraa ammatti kaleessarraa irratti fooyya'aa dhufte keessatti zamana bara hundaa'uu teknooloojiin haala inni nutti nu beeksisaa jiranitti zamana iPhone bara deengaddaa iPhone bara kanaatiin garaagarummaan isaa hedduu. Within 8 months ji'oota 8 takka keessatti kan bahu jechuun generationni tokko generationa aanuti ji'a 8 qofa. Nuti bar dur information warri keenyaan ani gaafa ummaan tiyya gaafa ani ijoolleedha ummaan tiyya maatii isiitiif hogguunii fi bilbilli hin jiru baadiyyaa jiran isaanii
bilbilli hin jiru baadiyyaa ta'us yoo baatee of Finfinnee baay'ee silkiin mana hedduu hin jirtu namoota tokko tokkotu silkii qaba. So maal gooti seetan gaafa nuti Suudii jirru gaafa namoota 7-8 teeppii akka gattu kan sanni beeytan isin hin beeytan generation ammaati. Teeppii akka gattu kan san gattu hidhee ummaan tiyya nagayaa fi fayyaa warra keenya haadha fi abbaa kiyya kanin akkaan jaaladhu abbaa kiyya teeppiitti haasoyti. Akkamiin naa jirtanii fayyaan qabaa jetteeti kaaseeta kamseetan hin dhaqqabne sin ijoolleedha gaafasi kaaseeta akkatti maramu tokko jira. Kaaseeta san keessa keesseeti kaaseeta san wanna teeppiin tuni takkatti diimtuu fi wanna gattuqanii jira. San gattuutee teeppiitti haasoyitee cinaa tokko ifi haasoyitee cinaa kaan dhuftee nuti itti waccinee nuti obboleeyyan kiyya itti waccinee waan beeknuu fi waan kaanii fi waan dhawannee poostatti asheeyidee namaatu dhufee galamsa irraa gujaaniin nama san barbaada poostatti asheeyidee deemtee ergite jechuudha nama sanitti nama dhufe nama hajjiidhaa dhufutti yookaan nama umraa dhufutti umrallee hedduu namni dhufu hajjiidhaa warra dhufutti kennitee hujjaajatti kennattee kaaseenni sun I don't know baatii lamatti ta'e baatii sadiitti ta'e hagatti warra isaanii ga'uuf ani generation san qabsi saniifuu teknooloojiin osoo ni finan arkuu teknooloojiin kaasetaa sun dabartee DVD'n dhufee yaadatan CD'n dhufee CD booda flaash'n dhufee maal taatan isin barnuti dur gaafa silkiin nu harka jirtu silkii bareedduu yaaboo isinni taphattan infraariidiin dokumentii takka dokumentii silkii taanitti dabarsin akka wal bira dhaabbanee piu jettee seenti zamana sani an generation san isin carraan isin harkaa qabdan ani hin harkanne obboleeyyan kiyya carraa har'aan tan isin qabdan tan ani hin qabu carraa tana itti fayyadamaa silaa su'aad gaafa sanii maalin jaan teessee hin waywaatiin waan harkaa qabdu hin jalqabe beeka waan harkaa qabuun hin jalqabe gaafa sanii malee taa'ee carraa har'aan tana hin eegganne saniifuu dhaamsi kiyya guddaan obboleeyyan kiyya dhaamsi kiyya guddaan carraa hedduu qabdan carraa hedduu qabdan carraan ani hin qabaatin carraa warri nu duraa hin qabaatin carraa akkoon teenya haati teenya harkatiin qabdanis ani hin qabaatin qabdan obboleeyyan kiyya teessanii sooshaal miidiyaa irraa scroll godhuun jiruu teessanii jijjiira teessanii sooshaal miidiyaa irra teessanii barreessuun komentii namaa kaayuun yookaan namoota waa qaban arrabsuun yookaan immoo namoota karaa si dura deemeessan teessee irraa barachuu dhiistee komiin fagoo nu geessitu ani taayitiin komaddan ture gaafas. Isaan kunoo biyya Ameerikaa jiran yoom nu yaadatanii beekan. Isaan biyya Arabaa jiran yoom nu yaadatanii beekan. Isaan akkas yoom takkaa nu yaadatanii dhuguman baanaa beekan uumaati jettuun anis jechaa ture. Ammoo silaan irra ta'e hin je'uun ture umrii sanitti waan hin dalaguu qabuu fi waan hin jijjiiruu qabu irratti hin xiyyeeffadhan ture malee nama irratti hin xiyyeeffadhu ture. Saniifuu obboleeyyan kiyya gaggaarii fi gaggaarii dhaamsi kiyya guddaan jijjiirama hawwitu sihi milkii hawwitu sihi ka milkiin suni jajjabeessitee sadarkaa itti aantutti oofu sihi yoo sammuun tantee jijjiiramti siitu fayyadamaadha yoo beekumsaan jijjiiramti siitu fayyadamaadha yoo ni fi qabeenyaan jijjiiramti siitu fayyadamaadha. Yoo iftuura tarkaanfate situ fayyadamaadha. Saniifuu teessee quba namatti hin laatin. Warri keenyaa fi hawaasni keenyaa fi maatiin keenyaa fi naannoon keenya guddina kiyyarraa homaan qaban. Anaan murteeffachuu qaba. Guddina kiyyaaf, jijjiirama kiyyaaf anaa fi siitu murteeffachuu qaba. Saniifuu murteedhaan iftuura tarkaanfadhaa. Murteedhaan kaleessa keessanirraa, kaleessa keenyarraa warra isin dura deemerraa barattanii nuti beekumsa san dildila godhatanii beekumsa san riqicha godhatanii beekumsa san muuxannoo godhatanii if dura akka ajaa'ibatti jijjiiramuu ni dandeessanii if dura tarkaanfachuu ni dandeessanii saniifuu muuxannoo naan hin fayyadamin isin fayyadama. Teknooloojiin naan hin harkaa qabdanii yeroo teessanii fi yeroo teessan komii fi balaaleffannaadhaan yeroo teessanii hin dhumina. Yeroon haftaa yeroo hin qabdan yeroo hin qabu. Zamanni kun zamana osoo nuti hin arkin amanni akkatti nu harkaa kutu keessa jirra. Saniifuu jabaattanii waan harkaa qabdan jabeeffattanii nama harkaa qabdan nama beekumsa qabu yoo argattan jabeeffattanii sooshaal miidiyaa waa beekumsa irraa argattan yoo jiraate san jala deemtanii karaa adda addaatiin shoort koorsii hedduutu jira. Koorsiilee san fudhattee obboleettiitti jiruu hin dandeetti manni ati ijaaruu deemtu mana keeti malee mana namaatii miti. Hegareen ati ijaaruudhaa deemtu hegaree teeti malee hegaree namaatii miti. Saniifuu jabaattee yeroo dandeetti fayyadamteef ture yoo tarkaanfattee amata hankee amata guddaa amata milkiidhaa amata jijjiirama amata nagayaa amata bara kaanirra fooyya'insa qabu amata bara kaanirra jijjiirama itti fidde amata kaanirra galii bareedduu itti fidde akkasii ta'u yoo kan murteeffatu taate dhaamsa nama sii dhaame kana akka gaariitti ifii wajjin taa'eetii haasa'ee haroofadhu murteeffadhu jiruun jiru teeti itti gaafatamummaan jiruu tanteeti sirra jira. Egaa sagantaan tuni yoo ni fi nama fayyadu beeti ni fayyadu jettee yaadde sheer godhuun irraanfatina akkasumatti waan irraa barattan
isinis kaleessa eessa akka turtan yoo jiraate koomentii irra nu kaaya. Maaliif koomentii keessan irraa waa hedduu baranna waan ta'eef. Egaa laayikii godhuun irraanfatina, sabskiraayib godhuun hin irraanfatina. Jiraadha. Horaa bulaa.